Akkam jirtu dhaggeeffattoota kana deebinee dhufnee jirra. Har'a waa'ee amantaa musliimaa irratti deemaa jiru kanarraa dubbachuu deebi'een dhufeen. Akkam jirtu fayyaa keessanii jidduudha. Akkuma dhaga'een dubbachuu danda'a ture garuu immoo sooma kanaan jechuudha waan baay'ee dadhabee fi gara feesbuuk irratti immoo barreessan ture. Amma immoo gara yuutuubiin waa'ee kanarratti dubbachuu waan barbaadeef karaa kanaan dhufee sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Kanaaf jalqaba irratti jechuudha akka xiinxallaaf nuuf tolutti mata duree gaafii lama jechuudha. Gaafii lama gurguddaa qopheessa jechuudha. Akka waan kana xiinxallinee sirriitti irratti dubbannee daajesti goonee hubannoo uumuudhaaf akka tolutti gaafii lama qabadhee dhufe jechuudha. Gaafiin inni tokkoffaan warri amantaa musliimaa fi sallallahu alaihi wasallam nabiyana Muhammadii irratti rahmanni isaan irratti haa bu'u. Nagaaf rahmanni isaan irratti haa bu'u. Irratti duulan kun eenyu isaanii? Amantii isaanii hoo eenyunni? Kan jedhu gaafii tokkoffaadha. Gaafiin lammaffaan kun immoo warri isaan yeroo ammaatti diqaalaadha jedhanii arrabsan kun Oromiyaa, Oromummaa, sabboonummaa tursiisuu keessatti gaheen isaanii maali? Kan jedhu tokko tokkodhaan xiinxalla bal'aa jechuudha. Meebii guyyaa yeroo dheeraa isinirraa fudhuu danda'a. Xiinxalla bal'aa geggeessa waan ta'eedhaa fi sirriitti akkana wajjin turtan abdiin qaba. Sheer, laayik, sabiskiraayib akka godhaa jedha. Kallattii maan gara biraatti otoo hin ce'in gaafii tokkoffaatti kan isiniin dabru ta'a. Warri amma amantaa musliimaa irratti jechuudha duulaa jiran kun eenyu isaanii? Dhugama isaan amantii qaban moo amantaa hin qaban? Waan jedhu jalqaba ilaallaa jechuudha. Ani akka kootitti yaadni koo jarri kun amantaa hin qaban jechuudha. Amantaan kamillee bakka hin bu'an. Maaliif jennaan amantaan nama arrabsaa, amantaan nama xureessaa, amantaa namaa xureessaa jedhu tokkollee hin jiru jechuudha. Amantaan namaa arrabsaa, amantaan namaa xureessaa jedhu hin jiru. Sobaniit amantaa wayii jalatti dhokataniit summii kana facaasu malee ufii isaaniitti amantaa tokkollee hin qaban. Ufii isaaniitti amantaa tokkollee hin qaban. Waa'ee warra kanaa jala sarreessitti eenyu akka isaan ta'an jechuudha. Warri kun eenyu jettanii yaaduu dandeessan jechuudha. Amma namoonni gargariin maal jenna? Amantaa pheenxee qabu, amantaa waaqeffataa qabu, amantaa akkasii qabu jedhu. No, dogoggora akkasii keessa seenina. Yeroo ammaatti akkuma addunyaa irrattuu amantaa islaamaa irratti duula hamatu geggeeffamaa jira jechuudha. Kunillee sodaa irraa kan ka'edha jechuudha. Amantaan kun akkamma guddatu kanaan akkamma saaffisu kanaan deeme taanaan addunyaa kana to'atuu danda'a waan jedhameef duula hamatu irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Duulli kun kallattiinillee al-kallattiinillee irratti geggeeffamaa jira. Kanaaf maal inni waan jedhu isinitti isin ibsuu barbaadetti jechuudha. Amma maal godhuu namoota jechuudha. Namoota qaxarii mindeessanii fandi godhanii gadi lakkisu jechuudha. Ufiidhaaf biyya alaa jiraachuu danda'u garuu as keessatti namoota fandi godhanii gadi lakkisanii jechuudha. Namoonni kunniin maal godhanii amantaa wayii jalatti dayeeffataniitiin summii kana gadi lakkisu. Ispeeshaalii amantaa kam jalatti dayeeffachuu isaanii mijataa? Amantaa waaqeffataa irratti jalatti dayeeffachuu isaanii mijataa jechuudha. Maaliif jennaan amantaa waaqeffataa indiijineesiidha. Kan biyya keessa duraan tureedha jechuudha. Kaawwan jalatti yoo ta'e salphatti deebi'uu danda'a jechuudha. Indiijineesiidha kan biyya keessa tureedha. Isa jalatti dayeeffatanii nuti Oromoodha, nuti warra jalqaba irratti amantaa qabuudha. Warri kuwwan alaa nutti dhufe jedhanii amantaa kana attak gochuuf akka itti mijaatuuf isa jala seenu amantaa waaqeffataa jala seenu. Isaan waaqeffattoota miti. Hin dogoggorina. Jarri kun waaqeffattoota otoo hin taane warra amantaa waaqeffataa jalatti dhokataniitiin amantaa musliimaa irratti duuludha. Kuni sodaa maalirraa ka'ee ka jedhu amma dubbii isaa. Maaliif irratti duulanii sodaa maalirraa ka'anii? Yeroo ammaatti sodaan guddaan isaan qaban jechuudha. Biyyiti Itoophiyaa jedhamtu tun duraan maaliidhaan beekamti? Amantaa tokko qofaan beekamti jechuudha. Amantaa tokko qofaan beekamti. Warri dhihaa kunillee Itoophiyaa amantii takka qofaan isii beekaa jechuudha. Olaantummaa amantii takkaati isii beekaa jechuudha. Amma garuu maaltu dhufaa jira jechuudha. Suuta riifoormii kana maaltu dhufaa jira?
Itoophiyaan bar parsantiin guddaan hordoftoota amantaa musliimaati parsantiin 60 wanni jedhu dhufaa jira jechuudha. Warri dhihaa immoo waan kana dhaga'uu hin barbaadan. Dhageeffadha sirriitti dhageeffadha. Warri dhihaa waan kana gurrumaan dhaga'uu hin barbaadan jechuudha. Waan kana dhaga'uu waan hin barbaanneefi wanni kun akka achumatti golgamee hafu. Wanni parsantiin guddaan Itoophiyaa keessatti musliima jedhamu kun wanni keessatti golgamee akka inni hafu qucarsuuf jecha namoota irratti fandi godhanii ergan jechuudha. Yoo karaa tattaate namoonni tokko tokko alkallattiidhaan dubbataa jiranii bar akka nuti irraa hubachuu hin dandeenye malee isaan dubbataa jiru maal jedhanii nuti kan mormaanii jirru Islaamic Statein gaanfa Afrikaatti akka hin ijaaramne jiru Islaamic State. Kanaaf alkallattiin maal jedhaa jiru waan warri sun meemorii warri alaa sun warri westarnii sun irratti fe'esan maal godhaa jiran jechuudha. Isa san haasa'aa jira isa san dubbataa jira jechuudha alkallattiidhaan jechuudha. Kanaaf namni dogoggoraan amantaa biraatu hin sirrii miti amantaa kamuyyuu tuquu qabnu jechuudha. Kuni namni amantaa namaa qabu amantaa namaan tuquu waan ta'eef amantaa waaqeffatallee tuquu hin barbaachisu amantaa Peenxeellee tuquu hin barbaachisu amantaa ortodoksiillee tuquu hin barbaachisu nuti duraanillee maal goone walumaan guddanne walumaan dhuynaa walumaan nyaanna. Kunniin warra amantaa qabu odoo hin taane warra ergama biyya alaa kanarraa fandi itti ta'ee raawwatamuudha jechuudha. Maaliif wanni isaan duraan ittiin beekan sun jalaa waan jijjiiramaa jiru. Isaan immoo jibba amantaa ta'e waan guutamaniif namoota kanarratti fandi godhanii bar kanaan dura yoo yaaltan taate gahee warra saala lamee jajjabeessaa turan biyya kana keessatti fidaniitiin nama kennaaf maaf kun galuu dadhabaadha jechuudha. Amma kan seeratti dhiyaachuu qabu amantaa biraa tuquu dhiisanii jaroota kannaan namoota kanniini malee kanatti duuduu qabullee tokkummaa irratti hojjechuu qabullee namoota kanniini malee amantaa nama biraa tuquu hin barbaachisu jechuudha. Akkasitti hubannoo xiinxalla gahaa qabaachuu qabna waan jedhudha. Amma mee ilaalaa dubbiin kun yoom raafama dubbiin kun kanaan duratti arrabsamaa ture. Garuu kan cimaa dhufe yoo jettani gaafa Ahmaddiin Jabal guyyaan Jum'aa guyyaa boqonnaa haa ta'u guyyaa jedhan takka dhageeffadha. Guyyaan lammaffaa immoo guyyaa Jawaar Muhammad Makkaa deemedha jechuudha. Kanarraa dubbiin kun oo'e malee duraan illee arrabsaatumaan turan. Garuu amma oo'ifataniiti. Maal inni sodaan isaanii jechuudha. Gaanfa Afrikaa kanarratti amantiin Islaamaa olaantummaa argata. Duraanuyyuu immoo kan sirriitti amantaa Islaamaa kana hordofne Itoophiyaadha waan ta'eef yoo amma ka Itoophiyaallee itti dabalamtu taate Jibuutiin akkasanii Sumaaleen akkasanii kanaafuu olaantummaan amantaa Islaamaa hin dhufa jedhanii waan sodaatanii fi namoota akkanaa fandi irratti godhaniitiin qarshiidhaan jechuudha. Qarshiidhaan fandi irratti godhanii gallakkisan waan ta'eef kan amma seeratti dhiyaachuu qabnu tokkummaadha jechuudha. Musliima, kiristaana, ortodoksiidha, pheenxeedha osoo hin jenne waaqeffataan osoo hin jenne tokko taanee namoota kanneen gara seeratti dhiyeessuudha jechuudha. Hubannoo akkasii qabaachuu qabna. Cal'inne hubadoo hin jenne duuba maaltu jira waan addunyaan keessa jirtu waan addunyaan tun dalagdu bar beekuu qabna nuti. Waan addunyaan tun shira addunyaan tun xaxxullee beekuu danda'uu qabna jechuudha jedhan. Haasa'uu qofa barreessuu qofa loluu qofa osoo hin taane shirri akkamitti akka xaxamullee danda'uu qaba. Yoo shirri akkamitti akka xaxamu beekne shira akka itti hiikan hojjannaa jechuudha. Yoo shira akka itti xaxamu hin beekne shira akka itti hiikan hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf waan hunda beekuu qabna. Addunyaan tun addunyaa shiraan guutamte. Waan shiraan sitti dhufe shiraan deebifta. Waan karaa sirrii sitti dhufe immoo karaa sirriitiin deebifta jechuudha. Iyyi qofti jijjiirama fidaa yoo jenne iyyi qofti addatti jijjiirama hin fidu jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa mee amma immoo jidduudhaan ibsa majlisni Oromiyaa baase isin haa dhageessisuu mee walumaa dhageenyu sheer laayik sabskiraayib gochuu immoo jidduudhaan hin dagatinaa. አንዳንድ ሙስሊም ጠል የሆኑ ግለሰቦች የትኛውንም እምነትና ተቋም የማይወክሉ የታላቁ የነቢዩ መሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም በማጠልሸት በተደጋጋሚ ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የእሳቸውን ስምና የማይገልጹ ሁኔታ ነቢያችንን እያቋሸሹ መሆናቸውን ለመገንዘብ ችለናል። አጥፊዎቹ ለሕግ እንዲቀርቡ ለምክር ቤታችን የሕግ ክፍል ጉዳዩ የተመራ ሲሆን ወደ ሕግ እንዲያቀርቧቸውና በሕግ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። namoonni tokko tokko arraba ofii too'achuu hin dandeenye ka amantaa kamiyyuu bakka hin buune namoonni uumamaan yakkaa fi yakkamaaf uumaman
كأمنتا نموتا تلتو كبير دبرين موتيو موتي أنبياء نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقابل لسود أفيالا نموتا سم مسلمين بكجرو هندتو لما أكنا كان أبسني في كإر الله هندبرته بيكني قامني يوكان أبني بكبوء مسلموتوتا مني مريد موتا إسلامما إثيوبيا دا سيرا في هيرارتي هنداي كرا نغينياتيف سيرا كان dhiheessu في murtii isaa malu kan argachiisu ta'uuf hordofii dhumaa godhuu isaa kan itti fufe ta'uu asirraa akka beeytan carraa kanaan isinii ibsuu barbaada. Okay, deebinee dhufnee jira akkuma dhaggeeffattan isaallee ibsa baasanii jiraniin garuu immoo ibsa baasuu qofti gahaadha gaafa jenni ibsa baasuu qofti gahaa miti mataa isaatitti jechuudha. Ibsa baasuun mataa isaatitti gahaa otoo hin taane action gochaa tarkaanfii fudhachuudha kan inni qabatamuudha. Kanaan kanuma jedhee qabiyyee kenna lammaffaatti dabra. Warri isaan amma diqaalaa arabaa jedhanii irratti duulan kun qabsoo Oromoo keessatti maal fakkaata? Oromiyaa Oromummaa sabboonummaa tursiisuu keessatti maal fakkaata? Walumaa galatti jechi diqaalaa arabaa jedhu nama tokko miti jechuudha. Musliima hunda arrabsaa jechuudha. Amma of keessatti inni hammatu musliimoo hunda of keessatti hammataa jechuudha. Okay, kanaafuu isaan jedhan kuni qabsoo Oromoo keessatti gaheen isaanii maali jechuudha. Biyyi amma Arsii jennuun jechuudha. Naannoon amma Arsii jennuun jechuudha. Walumaa galatti Baalellee Arsiidha. Arsii majalatti jira waan ta'eedhaaf addaan hin qoodamu. Baalee Arsii yommuu addaan qoodamu jiru. Baalee lafa waan ta'eedhaaf jechuudha. Minilikiin hoggaa torba jechuudha. Minilikiin hoggaa torba eenyummaa kiyya sii hin kennu. Oromummaa kiyya sii hin kennu. Oromummaa kiyya hin jijjiiru. Eenyummaa kiyya hin jijjiiru. Amantii koo hin jijjiiru jedhee waraanee jechuudha. Oromummaa isallee tiisee, Oromiyaallee tiisee, aadaa ofillee tiifatee, maqaa ofillee tiifatee asiin gahe tokko naa qabadha. Naannoo Harargee eenyummaa kiyya parsantii 99 musliima. Eenyummaa kiyya hin tuysiisu. Amantaa koollee hin tuysiisu, dachee koollee hin tuysiisu, Oromummaa koollee hin tuysiisu jedhee Oromummaa ofii qabatee eenyummaa ofii qabatee har'aan gahe lama naa qaba. Sadii naannoon Jimma Abbaa Jifaar jechuun Abbaan Jifaar Minilikiin ani biyya koo siin kennu anuu mootummaadha addatti. Waliin waan tokko waliin haasa'uu dandeenya, waliin waan tokko mijeessuu dandeenya. Kanaa alatti anillee mootummaa akka keetiti. Biyya koo ati dhuftee hin bulchituu jedhee ofirraa oogee amantaa ofii Oromummaa ofii kaasiin gahee parsantii 99 musliima. Dirqama waan ta'eef waan kana dubbadhe malee dubbachuu hin barbaannu yeroo baay'een dubbannu garuu seenaan akka jiru odoo beeknu beekan irra tarraa jechuudha. Isa dubbachuu dhabuun immoo yeroo tokko maal uuma rakkoo fidaa jira waan ta'eef dubbataa irraa jechuudha. Kanaaf osoo kunniin jechuudha gaafsan cabanii osoo Arsiin fudhatee, osoo Harargee fudhatee, osoo Jimma gaafsan cabsee Minilika ofitti fudhatu taate hadha Oromiyaa Oromummaa yoo inni jennee ittiin dhaadannu kun jiraa yoo jennu hin jiru. Kana anaa miti seenatu barreessee lafa kaayaa jechuudha. Maaliif yeroo sanitti naannoowwan warra dhiyaa jiddu galeessaa kunniin dadhabanii jiru. Hamma tokkollee fudhatanii ofitti jiran jechuudha Oromiyaa keessatti. Naannoon kunniin baay'een ofitti fudhatanii lafa isaanii irraa buqqifamanii ispiida haga aadaa isaanii kaalcharii isaanii tokko jijjiirutti ga'anii jiran. Osoo gaafsan naannoon kunniin naannoowwan amma siin jedhu kunniin immoo ka jijjiiran taate wanni Oromiyaa jedhamullee hin jiru. Wanni Oromollee jedhamullee hin jiru. Yoo dhokatee seenaa keessatti waa akkana gurraan dhagaa jiraanne malee jechuudha. Itti sii dabala. Kaadhaati beektu jechuudha. Wallo haga har'aatitti hangafni bareentu parsantii 99 siin jedhu parsantii 100 musliima kan ta'e haga har'aatti mormachaa jira. Maaliif mormataa jira? Oromummaaf mormataa jira. Oromiyaaf mormataa jira. Amantaa isaatiif mormataa jira jechuudha.
akkamitti warra kan tursiise warra seenaa hammana Oromoo keessatti qabuuni diqaalaa Arabaa jechuu dandeetta. Hamilee kamiin diqaalaa Arabaa jechuu dandeetta. Kanaaf seenaa dubbisaa namni seenaa dubbise asii achi hin jajallatu jedhee eebbisaa addunyaa seenaadha kan dubbifamu jechuudha. Inni kennallee immoo kazim cal'ifteetumaan aartu seenaa dubbisii seenaa itti himi malee. Nuti bar gaafa yuunivarsiitii turre bar seenaan likkii itti himaa turre nam uggane nu jala ba'an turre. Gaafa seena yuunivarsiitii turre yoo isaan afaan takka dubbatan bar seenaa dhadhafaa isaan qabasiisaa turre. Namni kun naannoo kamillee kutaa kamillee bakka buutu namoonni akkanaa uf mataa isiitti fi ergamtuu diinaati jechuudha. Ergamtuu diinaa immoo likkii ittiin ta'a jechuudha. Gaafa isin Oromoo addaa qoodu taate seenaaf seeraan likkii ittiin arrabsuu otoo hin taane maal gochuun otoo hin taane seenaaf seeraan likkii ittiin ta'a jechuudha. Kanaaf immoo isiif jecha immoo Oromoon walitti bu'u Oromoon kutaa wal qoodu hin jiraatallee hin jedhee yaadee hin beeku hin jiraatullee immoo jechuudha. Kanaaf nuti Oromummallee Oromiyallee amantii kennallee hammannee waliin deemna jechuudha. Kanaaf jecha diqaalaa Arabaa maxalqashii yoo jetteedhaaf Oromummaan namni nurraa mulqu tokkollee hin jiru jechuudha. Warra kaleessa Minilik irraa mulquu hin dandeenye har'a odeessituun ganda keessaa ergamtuun warra dhihaa har'a Oromummaa nurraa mulquu hin dandeenye. Waa'ee Arabaati yoo isaan kaasan immoo nama ajaa'ibaa jechuudha. Arabni bar diqaalaa dhalchuudhaaf Oromiyaa keessatti carraa takka arganne bar kolonii Itoophiyaa kolooneeffattee hin beektu Arabni. Hujiifuu biyya keessa kan jirtu bar muraasa Arabni. Garuu immoo warri faannoo Oromiyaa keessatti dhalchuudhaaf diqaalaa dhalchuudhaaf carraa akka argatan hin beekanii kan. Yoo jecha taate walii deebiifna salphaadha waan ta'eef wal arrabsuutu hin barbaachisu wal cabsuutu hin barbaachisu Oromoo cabsuu hin barbaachisu jenneeti malee walii deebisuu hin danda'amaa jechuudha. Gonkumaa Arabni diqaalaa dhalchitee hin beektu Oromoo keessatti. Hin koloneeffanne kaa biyya wayii hin qabanne kaa dhuftee hojiidhaaf keessa baay'inaan hin jirtu bar. Oromiyaa keessatti carraa bakka muraasatti kan argate faannoodha. Hamma tokko diqaalallee kan biyya keessatti dhalche yoo ta'e faannoodha malee. Arabni qabu waan hin jirre jechuun seenaa hin jirre kan akkasitti cabsaaf irraachi deebisaa likkii itti himaa namoota akkanaa yoo likkii itti lammaffaa ol deebisanii si wajjin haasa'uu hin danda'anii jechuudha. Kana fakkaataa sheer godhaa laayik godhaa xiinxala biraatu nagaa walitti deebinutti nagaa.